akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kooti ani nagaa kooti jecha viidiyoon har'a qabadhee isinii dhiyaadhe logo irratti hojjechuu kan dandeenyudha diizaayinii logo irratti hojjechuu dandeenyudha innis pixel lab jedhama pixel lab jechuun logo adda addaa irratti hojjechuudhaaf nu fayyada jechuudha isa kanaadha jechuudha fuuldurri isaa sana booddee isa kana haala kanaan erga balleessinee booddee saayizii kenninaaf jechuudha image size kan jedhu kana fudhannaa sana booda thumbnail YouTube thumbnail kan jedhu tana fudhannaa sana booda 1280 720 okay jenna isa kana jechuudha sana booddee ida'uu tana keessa seenna shapes kan jedhanii jira shapes tasatuqna sana booda ishee kana keessa seenne geengoo kana filanna jechuudha haala kanaan erga siksinee booda kalarii filachuu ni dandeenya jechuudha kalarii as keessaa filanna jechuudha kan barbaanne filachuu ni dandeenya isa kanan filadhe yeroodhaaf raayitii tuqna sana booddee ammas pilaasii tuqna shapes ከዛ kalarii tuqachuudha sana booddee haala kana haala kanaan sirreeffadha isa kanin tuqa ammas shape isuma kana fila kalarin jedha gurraachaan filee jechuudha sana booddee ishee kana keessa seenuudhaan haala kanaan akkan sochoone ol kaawwanne jechuudha sana booda text okay jenna haala kanaan ol keewwanna jechuudha sana booddee kopiinne yookaan immoo stroke gochuu ni dandeenya jechuudha stroke
stroke fayyadamna jechuudha. Kalar jenne stroke furdisuu ni dandeenya, hir'isuus ni dandeenya jechuudha. Kalarii barbaanne stroke godhachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya ishee kana filadheeni. Kan barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Right godheera jechuudha. Positionii yoo barbaadan positionii qixxee godhachuu akkasitti ni dandeessu jechuudha. Akkana naasiko as naasiko asii akkas jechuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan erga teessistanii booda okay jechuudha. Sana booddee ammas iddoo kana seenuudhaan haala kanaan ni teessistu jechuudha. Sana booda an hojjanne kana seevii godhachuuf iddoo kana seenna. Save as image jedha. Isaan dura asitti tekstii dabaluu yoo barbaadan ammas text jechuudhaan iddoo kanatti tekstii barreessuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenya tube jedheen barreessa. Haala kanaan barreessuu ni dandeenya jechuudha. Kalariisa jijjiiruu ni dandeenya. Isin ani isinitti tolu irra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan logo hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Footoo galchuu yeroo barbaadan iddoo plus jettu kana seentanii from gallery yootan waan gallery keessa jiru isiniif fida jechuudha. Haala saniin galfachuu ni dandeessu jechuudha. Videoon har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga video biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.